Bitu feddu takka rakkisaadha biyya keenya keessatti ka qarshii 6,000 7,000 ka 8,000 9,000 gurguramaa jira. Istoofiin kamtu bareeda kamtu sirriidha. Eeleen biddeena kamtu forjiidha kamtu sirriidha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessanii akkam nagaa naginni badhaadha. Alamanni isaa namni keessa nagaa isiniin jecha har'a tasgabbaa'ee yaasa'uu hin danda'u hedduu takka biiziidha. Egaa qajeeloo mangara viidiyootti deemna. Alamanni isaa namni keessa nagaa isiniin jecha baga nagaa taatan baganaa jiraattan hordoftoota kiyya laayikii gochuuf hin dagatina kallattii mangara viidiyootti deemna turtii gaarii qabaadha hagarumatti caqasa. Asitti immoo leetira 420 kan qabatu. Egaa keessa isaa mootu gurraacha akkuma argaa jirtan kana keessaa guddaadha hedduu guddaadha leetira 420 jechuun qumatii kiyyaa ol isarra jalqaba. Inni qarshii 3,000 ka qarshii 2,800 jira ka qarshii 2,900 haga 2,800 2,600 jira jechuudha akkaataa leetirii isaatiin. Egas booda kanumaan eegalee waan kana keessa kaa'uuf kanaan isin eegalee itti aansee as istoofii tana kanaan dura namoonni baay'ee na gaafatanii gatii nan dubbadhe yeroo sanii fi yeroo hangaafadhe sanii fi amma dhaqee qaamaan bitu tokko miti jechuudha. Yeroo wayii qarshii 10,000 isiniin jedhee viidiyoo isin hojjedhe jira qarshii 9,000 fi qarshii 10,000 isiniin jedhee garuu har'aan tana ka hojjechiisee fi waan gabaarra jiru isinitti hima isa kana akka kiyyaa kana ta'ee kun jalaa qaba jalaani qaba kun akkanatti wanni lama qaba saaxinii lama qaba tokkoffaan kana tokko ka jalaa kana jechuudha saaxinii lama qaba kanaaf garaagarummaa qaba jechuudha. Ka duraan isiniin jedhe sun guutuu isaa asillee saaxinii qaba yoo yaadattanii akkana guutuu isaati qarshii 10,000 ka isiniin jedhe inni yeroo ammaa kana gabaarraa badeetiin jira maaliif akka badee beeku jiru jechuudha. Kanallee ajaja guyyaa 3 fi isaa fi eelee tana ajaja guyyaa 3 keessatti geesse. Kuni guutuu isaa sun bareetiin jira kana jechuudha. Amma maamilli namni bituuf deeme kuni hamma akka keetii sannaan jettee turte gatiin isaallee dura 10,000 waan jedheef 10,000 miti. Kuni akka kiyyaa kana ta'ee jalaa banaa qaba jechuudha. Akka kiyyaa ta'ee jalaa banaa qaba. Ka akka kiyyaa sun ni qannasa. 500 jechuudha. Meeshaan isaa sanuma bakka kana garaagarummaan isii ka guutuu cufaa saniin dhagahin jiru kana eelee wajjin hojjechi ajajaan hojjetamallee akkanatti hin jiru ajajaan hojjetama jechuudha. Kana ajajee eelee kisallee guyyaa 3 keessatti nageessanii bakkee tokko hojjechiise as deebi'ee as gubbatti illee jijjiiramatu jira. Ka duraa sun shiboo waan akka shiboo wanni irraa ulfaatu jechuudha. Amma garuu waan akkana wanni furdaa kanaa godhanii biyyillee qaba jechuudha. Gabaama guutuu irratti kana jira. Egaa haala fayyadama isaa duraa isinitti himee shiboon xiyyoota balaashaatti tanuma keessaa baasanii tabiraa itti jijjiiranii waan gara kaanii meeshaan bareeda jechuudha. Ofii kiyyaa akka fayyadama keessaniiti garuu ana waggaa 3 guutuuf deemu istoofii kana bite yeroo lama hojjechiisee jira hedduu akka bareeda isiniin jedha. Itti aansee eelee biddeena kana egaa eelee biddeena akkuma reef banee isinitti agarsiise takawalitti isii eeggattee asii wanni lama qabdi. Tiyyarraa fooyyeedha jechuudha. Namoonni baay'een asumaanillee waan isinitti himuu barbaadu viidiyoo kana keessatti namoonni baay'een eelee jalaan qullaasan iskiriinshootii gootanii natti ergaa jirtan an isii bituu malee hin barbaadu maaliif jennaan tuniif isiin olitti dhufu jechuudha. Kara jalaa kana tiisuun masaabaa takka qofa qabdii turte asii olitti kun garuu tiyyarrallee fooyyoottee dhufte asii masaabaa bira qabdii maasishaa fi carqii maasishaa fa'aa as keessa kaa'atu danda'anii tiisuun tana qabu jechuudha. Itti aansee jala kanatti balbala guddaa qabdi as keessa lixii arcee kaayatu dandeettanii waan garaagaraa kaayatu dandeettanii garaagarummaan isaa kana jechuudha. Ta isin qarshii 7,000 jettanii iskiriinshootii gootanii natti ergitan sun ni jirti garuu qarshiileen 7,000 miti qarshii 6,500 irraa kaasee haga 6,800 jirti. Taluuqa afurii sun jechuudha ka jalaa kana hin qabne. Kuni qaamni isaa guutuun laameeraan hojjetame jala akkanatti booksii kana qabdi kanaaf ni dabalti jechuudha. Eeleen tokkoffaadha. Argaa jirtan taana tuni qarshii 9,200 hojjetama jechuudha. Qarshii 9,200 takuma 700 jedhee qabadhe dura akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Takuma eelee biddeenaati kuni qarshii 9,200 kan hojjetame kana hunda akkanatti suuziinitti agarsiisuun ni ulfaata. Afaaniin isirraa saa isiniif fakkeenya isin mul'ise malee eelee tana hundi keessanuu bitadha. Ani eelee tana isillee akkasumas garaagarummaa isii akkana ifa isinitti hima jechuudha. Namni baay'een eelee sana nuu 7,000 qabadhe dura yoo bituuf deemu. Garuu yoo achi gahu tokkuma 7,000 sun qarshiin isii 6,800 6,500 irraa kaati. Garuu eeleen lammaffaa jala kanallee waan qabdu jechuudha. Tun takwaalati fi eeggatte hedduu bareeda gatillee dabaltan nama engolcha jechuudha waan oriijinaala. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa maqaa jeellumaan gara gatii isii yoo isinitti hime gatiin isii qarshii
kuma sagaliif 200 jechuudha. Ta'an bitatuuni tanuma bituuf yaadalle nama baay'ee nama iskiriinshatii gootanii natti ergitan hundi keessanuu eelee jala qullaa sana ani hin bitu yoo bite immoo waastinnaa yookaan immootu booda na ejjifatina eeleen suni sadarkaa isii eeggattee miti jechuu barbaada. Egaa itti aansee mootuu distii abbaa shaniiti. Distiin abbaa shanii kun akkuma argaa jirtan kana kun baasee isinitti agarsiisa dhugaa hojiin kun viidiyoo kana asiin ga'ee yookaan meeshaa kanneen bitee mana geessuuf guyyaa sanii fudhatee tariitii waan haarawaa ta'eef ta'uu ni mala. Hedduu ulfaataadhaan malee isinitti agarsiisuuf jecha abbaa meeshaa sanis gammachiisuuf jecha akkana dardareetti jira abbaa shaniiti kun. Gatiin isaa walitti mijattan dafee isinii himuu yaala hojiin kun tuqaa tokko nama dadhabsiisa. Qarshii 2700 distiin abbaa jahaatun jechuudha. Qarshii 2700 hundi keessanuu gatii kana qabatanii wanti badee jiraate gaafii yoo qabaatan na himuu dandeettanii itti aansee akka barreeffama waraqaa kiyyatti distii seeraamikiitti dabarra. Asillee distiin kunillee jira garuu barreeffama akka qabadhetti distiin seeraamikii kun akkuma argaa jirtan abbaa shanii qabaa, abbaa sadii qabaa. Meeshaa dhugaa dubbachuuf meeshaa akkana kana qofa sun ajajanii natti tolaan. Maaliif jennaan oomisha biyya biraa waan ta'eef shakkii takkan qabu jechuudha. Orjinaala. Wanni biyya keenyaa kun bituuf illee xiqqoo nama rakkisa. Wanta biyya namaa ta'e maarkii qaba orjinaala wanni ani natti qirna hin jiru jechuudha. Ka biyya keenya keessa meeshaan na ajajate dhugaa dubbachuuf qirna jedha. Maaliif jennaan meeshaan aynaa sadii qaba. Yoo ati hin beekne tokkoof kama lammaffaa sadaffaa san gatii tokkoon sitti gurguranii. Namni kennallee baay'een kan namaa bitullee ka ofii bitatullee beekeetii miti ka gatii dabalu. Akkuma guma beekatu akkas jechuudha. Tokkoffaa isaan siranii kamachi irratti fannoo jiru san fudhatanii. Walaakin naafuu saaniin seeraamikii ta'a abbaa shanii yoo taate qarshii 10,000 10,500 10,000 ni jirti. Ka abbaan 12,000 illee 15,000 illee ni jira jechuudha. Antaan bitatuun walumaa kennattu abbaa sadiiti. Darajaan isii tokkoffaadha akkuma argaa jirtan tana halluulee tana ofii hiyyaa filadhee qarshiin isii 6,600 abbaan sadii jechuudha. Wanti jetiyaasii mootuu saanii giloobaaliiti. Saanii giloobaalii kan jedhamu yeroo mara kana asii maaxaan rankee waan jiruuf dhiqoosi natti hin tolle. Haa ta'u saanii giloobaalii kun abbaa shaniiti. Isuma kanallee ta'ee ammallee wanta irra deddeebi'ee isinitti himu isuma kana ta'ee ka saayiziin isaa firee 5 ta'ee saayiziin diqqaatu jira. Ka saayiziin guddatu jira. Wanni isin beekuu qabdan jechuudha. Inni kuni tokkoffaaf lammaffaa osoo hin ta'in kun tokkomaa kan dhufu hunduu garuu saayizii qaba jechuudha. Ka kanarra anas jedhanii fidantu jira. Ka kanarra mootu jabaattu jira. Kun ka tokkoffaati. Egaa gatii isaa isinitti dafee isinitti himuuf jecha qarshii 4,800 jechuudha saaniin kuni booraa fi adiin jira gammaa ka arge. Akkasitti aansee mootuu walitti aansuudhaan saanii raaniidha. Saanii raanii akkuma hundi keessan beektan abbaa shanii abbaa sadiitiin jira. Egaa saaniin kuni abbaa shaniitii kan bitu kuni ka abbaa sadii illee jira. Inni kunillee bifa sadiitu jira. Inni kana bifa sadii qaba. Yoo ofiin beekne dhaqaa jedhisa abbaan bitan sun jechuudha. Ka saanii tokkoffaa eegaa hundaa gise bittan osoo beekullee baattanii siireessi qabatuma abbaa tokkoffaa nu kennaa jedha dubbadhaa isiniin jedha. Aynaa sadii akka qabu isinitti himee jira. Gatii isaa saanii raanii yoo barbaadan qarshii 3,600 jechuudha hordoftoota kiyya. Itti aansee saanii feermuuziitti isin dabarsaa kun garas jira. Asirratti mul'isi. Kaameraamaanii keessatti mul'isa akka viidiyoo gisee biraa waraabutti isin jedha. Feermuuziin kun kaa'oon isinitti agarsiisu jiru akkamitti jira orjinaala. Akka bareeda. Wanni biyya alaa kun nama sodaachisu waan biyya keenya keessatti malee gatii isallee haruma salphaanii beektanii oolanii gadi qaqqabaan barbaachisu kun akkana isin mul'isee jira. Gatii isaa feermuuzii lamaan irratti qarshii 4,000 isiniin jedha. Eegas booda as deebi'i akkaataan itti barreeffadheen kottu gara kaameraa hamaan rakabooti abbaa gadaa. Egaa rakabooti abbaa gadaa kana gatii isallee isinitti maa osoo gatii isaa isinitti himin dura waan irraa dubbadhu jira hooyyaan kiyya marti keessan jechuudha. Namni keenya meeshaa gisee ajajatu wal jalatti ilaala baay'inaan maaliif akka hin beekani. Egaa isin ajajadhaa mirga keessanii garuu rakabootiin abbaa gadaa kun waan isin beekuu qabdan nama biyya alaa jirtaniif isin himaa jira. Isin tariitii suuraa kan argitanii akkanumatti jira isinitti fakkaata yookaan mukarraa waan akkanatti suuraa irra jiru isinitti fakkaatu danda'a. Suuraan kun luukii wayiit irratti kaafameeti istiikarii wayiitiin asirratti maxxanfame yeroon booda irraa ka'a. Namni hundi keessanuu kana beektanii ajajachuu dandeettan jechuudha. Wallahi iddoo akka jechuun ajajuma waan ta'eef bite malee yeroon booda irraa ka'a kun hunduu irraa ka'a luukii kun istiikarii wayiitiin itti maxxansan malee yeroon booda bishaan yoo tuqe irraa waan ka'u jechuudha. Luukii marratti si'ilii kaasanii yookaan fakkii kaasanii istiikariin itti maxxansan kana beekuu qabdanii osoo mukarratti fakkiin ta'ee bareeda ture. Tariitii waan irraa ba'e qalamii dibsiifachuu dandeettanii garuu yeroon booda irraa ka'a isin jechuu barbaada. Kanaaf gatii isaatti isin dabarse immoo qarshii
Rakabootii abbaa gadaa qarshii 1000 dhibba jaawwan asirra galmaa'ee kun hundi asirra jira isin dubbisuuf malee takka takka yoo barbaadan akkanatti waan isin tursiisuuf rakabootii abbaa gadaa akkuma amma isin ibsisanii akka hubattan abdiin qabaa yoo haa ta'u jettanii ayachiifadhaa garuu rakkoon isaa kana isiniin jedha. Egaa hordoftoota sagalee maama akkasiin jeeqa argaa jirtanii irraa muuti godhee irratti deebisaa jira. Rakabootiin kun waan nama irratti gadi baase kana qofaa sofraa hin qabu. Walumaa galatti meeshaa kanallee garaagaraa walitti fidanii maachii godhan malee hin qabu jechuudha. Inni qabu kun kaafoo jiru kana maandajaa akkasiin irra qopheessan ta'ee xaana irratti aarsan kana jechuudha. Siniin garaagaratti egaa siniin tuni fireen jaha qarshii 550 ammallee fireen jaha 550 daarzaan isii qarshii 1100 malee wanti akkanatti seetti ta'ee dhufu hin jiru akka beektan isiniin jedha. Namoonni ajaa jirtan ofii seetiitti godhatan gara wanni inni qabu kaafoo jiru kana egaa sagalee dura irratti kolbaan dubbadhee ture amma sababa maama itti galtuuf yuutuubiin waan adabuuf irraa hir'ise isiniin jedha. Kana akkuma tan abdiin qabaa siniin daarzanni tokko meeqoo jettan qarshii 1100 jechuudha. Fireen 12 fireen 6,550 kunuu galmee seetiin jira asirratti garuu achirraa isinitti agarsiisuun diqqoonni ulfaata waan ta'eef eegas hordoftoota kiyya gara siniifannoo tana dabarra. Egaa siniifannoo tana wanni isii irraa ibsu jiru sadarkaa tokkoffaadha akkuma argaa jirtan fannoon inni situ ni beesisti kunoo ka'ananii ka sukkaaraa deebitee maqannashaa qabdi firee jaanii qabdi qarshii 3,000 jechuudha. Isiin sahaanii shoorbaa yookaan sahaanii feermuuzii namni hundi jaallatuun firee shanii hedduu bareeddi gatii isii yoo barbaadan fireen sadiin isii qarshii 2,000 dhibba tokko jechuudha. Hordoftoota akkuma argaa jirtan kana bakka bakka naa hubadhaa sagalee irraa hidhee ka dura tolchee yoo editii godhu sagaleen daa'imaa keessa jira yuutuubiin akkana dadhabnee fi egaa kun qarshii 2,100 siniin jedheetiin jira itti aansee muutu aspireessinii dhufa. Egaa asbiroo dhufee maankaa fannoo kana akka shawwadamne hundi keessan waa baay'ee asee ture viidiyoo kana keessatti garuu irraa balleesse daqiiqaleen dheeratee editii godhe jechuudha. Meeshaa faaddishaa kanallee namni hunduu seetti kana naan jedha wanni seetti asirra hin jiru jechuudha. Wanni seetti hin jiru hundi isaatu ofii seetti godhatan isaan lachuu isin ibsa. Maankaan kun foorjidiin isaa qarshii 900 ka oriijinaalaa qarshii 1,950 jechuudha. Inni kun ka foorjidiitiin wal fakkaataa garuu maamila tiyya waan taateef wanni isin beekuu qabdan meeshaa kana hundaa diskaawuntii gootee na gurgurtu tokkoffaa maamila itti aansee meeshaa baay'ee waan irraa bitee fi maankaa fal'aanaa fannoo kana shawwadamina foorjidiin isaa 900 kwaalitiin isaa mootu 1,950 jechuudha. Anka tokkoffaa bitee wanni isin beekuu qabdan namni as keessaa naqunnamuu barbaada yookaan meeshaa nayyatu barbaadan meeshaa foorjidii hin bituanii san beektanii akkanarraa dhaabattanii isiniin jedha. Birri keessan baafattanii waan oriijinaalaa isiniin bitaa maaliif boruun inshaallaa rabbi jedhee rabbi nagaan isinii galchu arguuf jettanii gabaallee meeshaa namni isinii bitasanillee kaan isinii bitasanillee waan isin gaabbisiisu waan isin irraa gadditan bituun barbaadu. Kanaaf maallaqa namni natti ergitan meeshaa oriijinaalaa bitaa gatiin asirratti ka gatiin gabbuu jira akkuma meeshaati jechuudha. Maankaa kana 900 isinii bituu danda'an garuu boru akka namni hawwaqisu hin barbaadu rabbiin kiyya kana argu jechuudha. Kanaaf inni oriijinaalaa kun qarshii 1,950 bitame kun immoo waluma fakkaata wanni itti qabdu hin jiru garuu muraasaan booda osoo biffee keessa taa'u zaaga jechuudha. Ka foorjidii suni gatiin isaa 900 kun garuu 1,950 isiniin jedha. Egaa isaanii faandishaa tanallee adii afoo jirtu tana namni seetti itti fakkaata seetti looyituu hin jiru hunduu garagaratti bitama garagara bitamee bakka takkatti seetti godhama malee seetti jedhee ka dhufa hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu guyyaa jalqabaa isaan maamilti hin jirtu turte hedduu zooraa ture jechuudha. Isii bituu fi seetti jedhee namni waan seetti jedhee ajajeef garuu seetti hin jechuudha garagaratti itti aansee saaniin jookii kun hin jira. Kun uummata akka inni irraa dubbadhu hin jiru qarshii 2,000 jookii jaajochi diimaa bulee booda sunni qarshii 1,700 1,800 illee jira. Warqaammaan kun qarshii 2,000 ka kana olillee jira jechuudha. Hordoftoota biyya egaa itti aansee mootu asumaan saa bishaanii isinii yookaan immoo burcuqqoo bishaanii isinii hima. Burcuqqoon bishaanii tuni akkuma argaa jirta kan kwaalitii ishee ta'e eeggattee taruga arat maazan jedhan sanii isin tuni akkuma argaa jirtan tana fireen 12 qarshii 900 jechuudha. Daarzan isii qarshii 900 hedduu akka kwaalitiidha wanni irraa nama shakkisiisu hin jiru. Itti aansee akka nama achi isin baasa wanni kana burcuqqoo shaayii tana burcuqqoo shaayii taqabannaa qabni hin qabne tun qarshii 500 kunuuta qabannaa hin qabne tun jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana qarshii 500 teessuma qabdu sun immootu kun isiin tun jechuudha. Garaagarummaa guddaa qabdi 800 tun qarshii 800 qullaa sun immoo qarshii 500 jiran.
egaa akkasii hordoftoota kiyya viidiyoo kan hin ariifachiisa garuu dhiifama guddaa isin hin jedha hedduu akka dheerataa kan ibsa godhetu dura ibsi godhee sirriirra dubbadhee ture garuu hin dheerata egaa man qorqora kana isin deebisaa leetira lamaaf tokko qaba abbaan leetira tokko qarshii 450 abbaan leetira lama immoo qarshii 650 egaa akkasii ammallee garattaan isin dabarsa akkasiin hin jedha asitti immootu qajeellumaan gara isin dabarsaa as tiritti isin dabarsaa tiriin kuuni wantoota tirra argan kana fedhii kiyyaan bitee fi'anii egaa viidiyoo wajjin deemu jecha sirriitti ariifachiisaa tiriin kun tirii nikeeliin kun qarshii 350 tirii lama naan jette tokko nikeelii godhee fi tokko ka baradoo godheef kaseetti kanaan godheef jechuudha fedhii kiyyaan ka gara jalaa jiru kun tiriidha innillee qarshii 300 meeshaa tana takka takka yoo isinitti mee ka shoorbaa sahaaniin jedhamu saanii guddaa jalaasanii isinitti agarsiisa viidiyoo yoo ariifate dhiifama gizee biraa sirri ibsa isinii godhe jechuudha wallahi hedduu takka waan inni jedhee fi kajalaa kun saanii tiriin guddaan kun 350 ka shoorbaa kun namni saanii gubbarraa tana ta shoorbaa jedhee natti fakkeenya horri iskiriinshatii natti ergitan saanii xiqqoo san saanii shoorbaa jettanii natti ibsitan tuni tafaandishaa aynaa lama qabdi xiqqaaf guddaadha egaa saanii shoorbaa guddaan kun garagaratti isinitti hime jedhu guddaan jalaa sun mana kiyyaanii jira ambuleen qaba garuu inni guddaan jalaa sun 450 gatiin isaa ka saanii guddaa jechuudha ta sukkaaraa sun 470 tokko farraa isin ibsamee akka isin galu tiriin kun tirii lama isin ajajjee kana seetti godhuuf fi kiyyaa bitee fi qarshii 350 jechuudha tiriin kun itti aansee saanii shoorbaa guddaa kana isin hima saanii shoorbaan kun namni baay'een kana natti erga ka shoorbaa jedhee noo garuu ka sirrii ta'e ka shoorbaa isa kana mana kiyyaa durallee qabaa garuu waan buletti qabaa ture inni kun qarshii 450 itti aansee mootuu ta'e isin shoorbaa jettanii natti ergitan akkana ka shoorbaa kana jechuudha meeshaan shoorbaa kun waliin akkanatti saaniin golboo shoorbaa tuni qarshii 100 Angkai golboon jalaa sun 350 ta gubbaa 250 ta sukkaaraa tun 170 inni kuni ka faandishaa gosa lama qaba guddaaf xiqqaa meeshaan isa tokko ka guddaa sun ka guddaa kun 450 ta xiqqoo hin jirtu garuu isin 400 jechuudha akkasii hordoftoota kiyyaa itti aansee saarbisii miti saanii jalaa kun yoo isin galeen irra isin deebi'ata sukkaaraa tun 170 qofa kuma argaa jirtan tan maankaa sukkaara qabdi itti aansee ta isii jala jirtu sun qarshii 350 ta garachaan hin jirtu sun 300 jechuudha akkasii dogongore dhiifama waan dogongoreen viidiyoo ariifachiisaa jira waan ta'eef viidiyoo laalaa dubbataa jira inni kun 450 guddaa ka shoorbaa waan jedhamu oriijinaal isa kana jechuun ka dhugaa isa kana malee xixiqqoo sanii cilfaa qaba saaniiwwan tunniin birrii 100 walitti akkana bitanii walitti dammaranii maachi godhuu danda'an malee wanni maachi jedhamee akkana dhufuu hin jiru jechuudha ta sukkaaraa tun 170 isiniin jedhe isiin tun 350 irra deebi'ee isin hima isiin tun 300 jechuudha akkana bitanii ka kukisii fa'aa irraa itti dabaluu dandeettanii saarbisii itti dabaluu dandeettanii kana caala meeshaa 12 meeshaa 10 meeshaa 6 jettee seetti godhuu dandeetta inni kun akkuma dura isin hime reef dogongoruun oolu tuni guddaaf diqoo qabdi ta guddaa qarshii 500 reef dogongoree jira dhiifama isiin tun 500 tanaa gadi 400 jechuudha akkasiin galu abdiin qaba akkasiin dammartanii bira ga'uu dandeettanii saaniin jalaa tun immootu taasisa tana jala jirtu inni kun ammallee isinii deebi'a kun 500 ka jabaa ka diqqaa 400 itti aansee maamilti tiyyatuun sahaanii adii saarbisii naan saarbisii miti saanii adii takkunoo jalaan jirtu tana naan jettee jirtu saanii biddeena irratti dhiyeeffatan jechuudha isii tanaan fedhii kiyyaan seettii godhee firee 12 amma tafaandishaa irra jirtu tana jechuudha isiin adii jedhan ajajjee garuu seettii godhaaf jedhee ka jalaa kana ajajeef jechuudha gatiin isaa fireen 12 saaniin jalaa kun isa wal fuudhe isinitti agarsiisa inni sun qarshii 1,300 jechuudha dhugaa dubbachuuf maamilti hedduutu akka diskaawuntii gootee fi maashaallah carraa qabdi mucattiin saaniin kun alarratti gizee gaafattan qarshii 1,400 jechuudha gizee suuqa biraa yoo gaafadhu dura gaafadhe ture isin garuu namni baay'ee yoo naa bitamee anarraa bitanii ni qannasaaf jettee isaa kana firee 12 diizaayinii isaa hedduu namatti tola ufillee waan hin baratamini yeroo tokko tokko namni keenya wal fakkaataa ejjeta yeroo tokko tokko waxaa jedha keessan adda akka ta'u jechuudha isin tun firee 12 qarshii 1,300 isin jedha hordoftoota kiyya egaa bakka ariifadhetti na hubadhaa viidiyoo jalqaba noormaalii waraabee egas pun sagalee irratti dhiisee yoo editii godhuuf deemu daqiiqaa 45 akkas dhufee sagaleen daa'imallee jala jira saniif irraa balleesse isiniin jedha saaniin kunii fireen 12 1,300 isiniin jedheetiin jira bakka ariifadheetti inshaallah yeroo biraa ibsa isinii godha
Egaa akkasii egas booda kan akka barbaadanitti seetti sanii olii kanaa gadi ka seetti firee 12 seetti firee 6 godhatu dandeettan. Wanni guddaan isin beekuu qabdan isinitti himuu barbaadu na yajanii dura waan lafa maraa oole kana bita jedhee jedhu seetti osoo maamilti tiyyanatti himuu deewu jalqaba san isa soquu sirri zoore hin jiru naan jette nama seetti godhata malee as isin deebi'a bakka kanatti waan akkana aziru kana hundaa fidha kiyyaan itti dabalee fi isinitti hima maktafa albirraa ka'a albeen kun isa orijinaalaa fi wanniin isaa maarkiin isaa jarmanii barreeffame isaa isinitti agarsiisa made in German jedha akkuma argaa jirtan kan isa quality dha jechuudha. Albee kana nama fedhii kiyyaan gibbitee fi maaliif dubartiin takka eega mana baate eega mana galte albeen dirqama isiiti albee forjidii bituun immoo masan irraa baawwanniin isaa kun qabannaan isaa kun jechuudha. Kanaaf orijinaala takka isinii isii biteef jechuudha akkuma argitan kana firee lachuunu mirtii jarmanii bitee akkuma argaa jirtan kana firee lama biteef hin jira eega albee bitee mootu eegaa wanni bituun isaa hin hafu maktafallee ofii kiyyaa bitee fi albeen isinitti mul'ata jedhee yaada siistariin na waraabaa ture isiin keessaa ni mul'atti akkasii kunoo firee lama isiniin jedha orijinaala itti aansi mammasaa tanallee baay'ee takka jaaladha saniif hin bitee fi akkuma argaa jirtan gatiin isii takka rakasa ta'uun isillee natti tolee meeshaaleen bareeda akkamitti rakasa akka ta'e hin beeku dhugaa dubbachuuf garuu meeshaan bareeda hiikee isinitti agarsiisaa firee shanii wanni isin miidhu takka hin jiru gatii isaa meeqa yoo naan jettan viidiyoo ariifachiisa jira garuu anillee ariifadhee dubbataa jiranii beeka hordoftoota kiyyaa haga danda'een sirriitti isin hubachiisuu barbaada yeroo kamuu waan akkanaa kana yeroo elementary gisee duraan baradhutti jechuudha waan akka wanni kana sirriitti jaaladhaati rara baasee dubbisuu akkanatti ibsa godhuu kana sirriitti jaaladha ture kanaaf gisee viidiyoo jedhu gisee kamuu ibsa bal'aa osoo godhee yeroo qabaadhee baay'ee takka natti tole isin jechuu barbaadeeti amma akkanatti diigee isinitti agarsiisutti jira akkuma argitan firee shan qaba mammasaa baay'ee namatti tolu takkaa fi waan akka chiipsiitiin kan qabatan illee ni qaba kun teessoo isaatii keessa naqattan qarshiin isii waan isin ajaa'ibu rakasa jechuudha qarshii 350 akkasii kanan biteen kun 300 bitee gara biraa 350 malee naan jedhanii ture mana kana dhugaa dubbachuuf meeshaa baay'ee hedduu takka rakasaan bitee jechuun danda'ama maaliif namittiin maamila kiyya tokkoffaa hiiqaa baay'ee irraa bituun isii hedduu takka gammachiise anillee mootu itti mee dhugaa jirtu namni biraallee sirraa bita jennaan haarii rakkoo takka hin qabu waan Addis Ababarraa fi durraa qarshii 400 qarshii 500 kan irra qabadhutti 100 takka 200 irra qabadhee gurguraaf naan jette akkasii walii galle egaa itti aansee mafaqfaqaa kanallee bitee fi jira ofii kiyyaa waan ani dagadhe akka kiyyaa ta'e waan irraa beektu hundaan bitan jettee mafaqfaqaa kana yoo bittan gosa lama jira kalaastikii qabu kana orijinaaliin isa kana kaf guutumaa guutuu sibiilaa sun isa lammaffaadha jechuudha gatiin isaa 250 mafaqfaqaa mammasee ammootu 300 jechuudha akka isin galu abdii qaba mammasaan 300 mafaqfaqaan 250 ka forjii isaanii bitana isa kana jechuudha maktafalleen 200 egaa gara dabarree kaanii kanneen isinitti himeetiin jira hordoftoota kiyyoon asitti naaf ho'itu jira waan akka maxbashaa jira asitti mootu asittillee maankaawwan shuukkaawwan biteetii jira maankaa akkuma argaa jirtan kana maankaa darzana tokko shuukkaallee darzana tokko bitee fi akkuma argitan kana shuukkaan darzanni tokko 350 firiin 12 jechuudha maankaan immoo darzanni tokko qarshii 300 waluma bira jechuudha 350 300 akkuma argaa jirtan kana darzana meeshaa bareedaadha itti aansee maankaa sukkaarallee ni barbaachisa waan ta'eef kanneen fedhii kiyyaan bitee fi jechuun isii waan hanqatetti naaguudha akka kiyyaa ta'e waan naan jetteef dhimbiibaa kanallee bitee fi dhimbiibaan kun adda addatti hedduu takka qaaliidha bakka takka kanatti yoo bittan rakasa jechuudha bakka kanatti 350 bitee fi asumaan immoo mucattillee galateeffadha wallaahi hedduu takka natti tolte waan isinii bitee isiin qannastee na gurgurtee hedduu gammadeetiin jira maankashkashaa bunaati kuni maankashkashaan bunaa kun qarshii 150 qofaan bitee waan isin beekuu qabdan meeshaa keessan irratti doollee takka qabatu hin barbaadu asumaan illee du'aa inaa godha hojii kana kan dideef wallaahi haqni namaa gara hin beekne akkanatti hin seenne jedheeti ammallee du'aa inaa godha rabbi haqa namaatirra naa eegu itti aansee cilfaawwan kana bitee fi jira walirratti qabee bitanii takka takkaan hin gaafanne dhugaa dubbadhuunaan jettan walirratti qarshii 450 bitee akkuma argaa jirtan kana asitti woon dogongorellee yoo jiraadhe dhugaa dubbachuuf dafee haasaa jedhee irraa dubbataa jira jechuudha viidiyoo waan dheerateef inni ariifachise bakka bakkatti akkasiin hin jedha hordoftoota kiyyaa gara dhumaa ga'uu kaanee amma itti aansine akkuma argaa jirtan kana wanni inni jira maxbashaa kana yoo bittan gosa baay'eetu jira inni kun distii seeraamikii sanillee miti garuu isa dhiyaata ka cadhiseetu gurguramullee miti jechuudha jiddu galaa beekaa wanni kun ka seeraamikii kun qarshii 2500 ka distii sanii
bifa distii seeraamikii isa yoo ta'e qarshii 2,500 kan gurguramu 2,600 akkasi. Inni kun isallee miti kaawwanillee miti jiddu galeessaa gatiin isaa meeqoonaan jettan qarshii 2,000 qofa jechuudha. Hedduu diskaawuntii qabu inni natti tolee hedduu kana gammachiisee mana irraa bitasan isinillee nan sarfachiisina namni itti aastanii na ajajjan jechuudha. Namni baay'ee jira jedheeti waan hedduu takka akka kiyyaa olitti cinqame wallaahi dhugaa dubbachuuf kiyyaa ol cinqame hedduu takka caqacaqaa ture dhugaa dubbachuuf bakka maankaa sanitti isinillee hedduu takka na jaalattee jirti maankaa 900 isin jennaan akkamitti jedhan jechuudha. Akka shunkurtii irra kaatan gara jiddu mana sitti maa qarshii 600 walii lama guddaaf xiqqaa qaba inni kun guddaadha. Egaa akkasiin jedha haasofni sa'aatiin naa gahu hin hedduutti aansee isii tanallee jaaladhee bitee kan biddeen itti dhiyeessatan bifa diizaayinii adda taateen dhufte kunoo akkuma argaa jirtan kana qarshii 350 gatiin isaa kaawwanirraa liyyitti jettisaniif bite meeshaa isii maashaallah tabaarakallaa kana fakkaata hordoftoota kiyyoon isinitti ni minoo jiraate ni ilaalla asitti immoo gingilchaa kanallee fedha kiyyaan bitee maashaallah gingilchaa jalaan argitan kana abbaa 4 bakka tokkotti maashaallah gatiin isaallee baay'ee takka bareeda garagaratti osoo bittanii inni guddaan kun qarshii 300 afurii kana warreeguu dandeettanii akkanatti biteefan bakka tokkotti qarshii 750 biteef siniin jedha obboleeyyan kiyya marti keessanuyyuu viidiyoo kana tasgabbiin dhageeffadhaa akkasumas warri ajajuu barbaadan waan gadi aanaa akka ambitu hin barbaadu mala geessan baastanii waan oriijinaala bitadhaa siniin jedha bitulleen barbaadu akkasiin ajajjanillee barbaadu jechuudha waan sobaa akkasumas meeshaa keessan irrattillee gatii dabaluun barbaadu wanni an barbaadu waan kwaalitii qabu waan booduttiin gammaddan rabbi nagaan isin galchee mana keessanitti argitanii gammaddanii jettan barbaada woo barbaachisaa ta'e ani gatii ittiin deemee isinii bitu san kana ifatti naa kafalaa isiniin jedha malee wannan gatii dabalu takka hin jiru rabbiin illee irraa naa eegu inshaallah hojii kana kan itti seeniniif waan gammaa kanaaf itti aansi saarbisii tana saarbisii gosa bakka takka akkana waliin jirtu tana akkuma argaa jirtan kana qarshii 750 gatiin isii jookiin tun jirti jookii riizarfii biteef jechuun kan manatti fayyadamtu yeroo kamuu firee afuroonni qabaa ka ittiin dhugan gatiin isaa qarshii 750 isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkuma argaa jirtan kana bareedaadha mana keessatti gizee adda keessan jechuun keessumaaf san dhiyeessitanii manaaf garuu noormaalii kun bareeda jechuudha qarshii 750 nikeelii isaa wajjin akkuma argaa jirtan kana. Kanaaf isa biratti kana ajajeefii jira isin laalii bitinaan jette egaa viidiyoon keenya kana fakkaataa wanni an geesse hundi isaatu geessee jira takka takkaan dhageeffadha warri ajajuu barbaadan asitti waa tokko bicha naafee koonfartii naafee jira meeshaan kunoo kana fakkaataadha saalooniin kiyyan xaragamne jechuun mala maaliif adaraan namaa hedduu takka ulfaataa egaa kana isinitti agarsiiseen booda eelee fi istoofiin kun bakka qabatuun oolu meeshaawwan kaawwan roottootti naqa eegas booda koonfartii isinitti agarsiisa isiniin jedha viidiyoo ariifachiisuu kiyyaaf dhiifama guddaa garuu aga tokko ibsa isinii kenna jedhee yaada koonfartii kana hedduu takka jaaladhe hedduu takka isiniin jedha addaan bal'isee isitti agarsiisa na waliin turaa gadhumaan mallee egaa obboleeyyan kiyya koonfartiin kun hedduu takka bareeda hedduu takka yoo isin jedhe waan biraa fakkeessa isinitti hin fakkaatini bifa isaa baay'ee jaaladha waan diimaan jaaladhu garuu kun diimaa miti diimaa naan jettee turte garuu namni ambiteef suuraatti ergee ture diimaa miti hedduu takka kwaalitii isaa ka eeggate furda bakka mana kiyyaaf osoo bitadhe kana ka bitu jedheetini qaybunni isa jedhan sanii kaameera irratti tarii akkana isinitti diimaa fakkaatuu danda'a diimaa miti jechuudha inni isin hubachiisuu barbaadu diimaa miti qaybulliidha baay'ee takka bareeda furdaadha akkuma argaa jirtan kana wallahi wanna kana meeshaa ambite kana maraa inshallah rabbi nagaan si agalchuu hundi keessanillee du'aa godhaa fi rabbi nagaan itti si agalchuu jedhaanii biyya keetitti akkasumas mana keetti galtee qaa kana itti gammaddee nama jiraatu rabbi si haa taasisu jedhaan hundi keessan obboleetti ta'e du'aa godhaa fi gaafa galtee ofii keessi argite wallahi hedduu takka itti gammadda jedhee yaada waan ofii kiyyaa osoo bitatu barbaade bitadhuudha koonfartiin kun gosa hedduu qaba dhiifama qofallee funyaan keenya dhiisuu deeraa dhugaa rabbi du'aa inni agolaasu maalillee maal isiniin jechuu barbaade koonfartiin kun gosa hedduu qaba ka qarshii 6,000 jira ka qarshii 5,000 jira ka qarshii 7,000 jira bakka akkam jedhee isinii maal anka cadhisee gatii gadhaanaa san bituu danda'a garuu waan akkasii hin barbaadu ifa isinitti mee meeshaa kwaalitii qabu bitee ifaajee zooree jechuudha meeshaa kana bitu guyyaa 3 isinitti natti fudhatee isiniin jedhan namantani garuu birriidha jedhee gaddeemee waan tokko guuree fiduu danda'a garuu waan kwaalitii ta'u waan bareeda hojjechuu barbaada gizee kamuu jechuudha kanaaf kunoo kuni hansoolaa tokko qaba hansoolaa tokko kunoo suuraan isaa akkana jira akka ammaa kana jechuudha qaybunni hedduu bareeda beebii tiraasii qaba lama jechuudha deebi'ee tanallee jidduutti qaba baay'ee tiraasiiwwan kana ka irraa itti godhan san malee riizarfii lama qaba baay'ee takka bareeda walumaa galatti maashaallah tabaarakallaa hedduu jaaladhe kanaaf hundi keessanuu namni na ajajjan waan kwaalitii malee waan kaannaan hin jedhina
maaliif akkas isiniin jedhe isin fakkaabbaduuf osoo hin taane gaafa galtan akka suurarraan argatan hiiqaa kana mara anuma isiniin jedhe tokkoffaa biyya namaa jirtan biyya namaa sanitti hiiqaan kwaalitii qabe eeggate jira akka biyya keenyaa kun foorjidii miti namni biyya keenyaa dhugaa sitti meetiin sittiin gurguru harkaan qaqqabee sirrii isinitti agarsiisa hedduutu akka jaaladhe maashaallah nuyi wallaahi laazim baay'ee akka jaaladhe gatiin isaa qarshii 8,500 bitame ka 700 jira ka 7,500 jira waan hin taane bituu hin fedhuan cadhisee ka 7,000 san bitee akkas isin jedhu danda'a garuu inshallah durallee waan akkasii hin fedhu isa bareeda ta'e bakka akka keessi kiyya jaalatte isiniif bite hedduu takkallee lallaafaadha bakka koonfartii hedduu bakka namatti tola isiniin jedha halluun isaa diimaa sitti hin fakkaatin isin jechuu barbaada akka isinitti tolu abdiin qaba viidiyoo kana jalatti egaa wanta hanqina jedhee dubbadhu tokko jiraate viidiyoo ariifachiisee daqiiqaa gabaabsuuf jecha ibsa isin godhu kana caala bal'aa isin godhu barbaade garuu sa'aatiin nan geenne isiniin jedha kana qofoonni biraan namoonni argu hin jiru egaa waan isin argitan immoo koomentii barreessaa gaafii barbaadan gaafadha namni karaa kanaan walii galtan qofti heeloonaan jedha bal'akkoobsi kiyya isinirra isinii kaaya karaa kamiyyoo jettan maallaqa isin itti ergitaniin hiiqaan bitu hiiqaa kwaalitii isaa eeggate eelee jalaa qullaa san immoo nattumaa isoo erguu baattanii maaliif booda yoo waan takka irraa dhabdan na waqqastan san hin barbaadu waan kwaalitii qabu namni barbaadan qofti na dubbisaa isiniin jedha viidiyoon kana fakkaata laayik godhuun dagatinaa viidiyoon dhumee jira